Nageenya araarris jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanala koo jalatti argamtan hunduma keessaniyyuu akkam ooltan akkam turtan akkam yeroo kana geessanii ani nagaa kootii jalatti waaqayyo isinillee akka nagaa taatan waaqayyo biraa abdiin qaba. Har'a viidiyoo itti aanu qabadhee dhiyaadheen jira. Like, subscribe, share gochuudhaan warroonni maatiin taane maatii ta'a. Warroonni kun immoo nu jajjabeessan isin jira. Wangeelaa boqonnaa itti aanu seera uumamaa boqonnaa 19. Cubbuun warra Sodom sodaachisaa ta'uu isaa. Ergamoonni Waaqayyoo lamaan galgala gara Sodom in dhufan. Looxis karaa kellaa Sodom dura in taa'aa ture. Loox yeroo isaa argee simachuudhaaf ka'ee itti adeeme. Hamma mataan isaa lafa ga'utti qoma'ee fi gooftolii koo gara mana garbicha keessaniitti as gortanii miila keessan dhiqattanii akka bultaniif isinan kadhadha. Barriidhanis kaatanii karaa keessan irraa hin buutu jedhe. Isaan immoo hin ta'u, nuyi bakkee kana hin bullaa jedhan. Inni garuu ciisee waan isaan gaddisiiseef gara mana isaatti hin goran. Inni immoo buddeena cariggii tolchisiisee irbaata isaaniif qopheessisiisee isaanis hin nyaatan. Utuu isaan gad hin ciisin dura kunoo warri mandara sanaa namoonni Sodom dargaggoonni jaarsoliinis hundinuu tokko illee otoo hin hafin dhufanii manicha hin marsan. Jaarsi Looxii waamanii namoonni galgala kana gara kee dhufan meerre akka isaan gadhiisenuttu gara keenyatti gad baasi jedhanii hin wacan. Yommus Loox gara jaraatti gadi ba'ee balbalas of duuban hin cufe. Jaraanis hadaraa yaa obboloota koo waan jal'aa akkasii hin hojjetinaa. Kunoo ani duraa lama warra kanaan dura dhiirri biraa hin ga'in qaba. Isaan gadi isinin nan baasa waan gaarii ta'e isinitti mul'atu isaan irratti raawwadha. Namoonni kun gara bantii mana koo jalatti waan dheessaniif waan tokko illee isaan hin godhinaa jedhe. Jarri garuu as badii jedhaniin itti dabalanis namichi tokkichi gala taa'ee as dhufe kun dubbii keenya keessaa lixee seera nuuf baasaa ree. Amma immoo isaan sana caalaa si irratti hamaa hin hojjetan jedhaniin yommus Looxin humnaan walitti caffaqanii balbalicha cabsuu bira ga'an. Garuu namoonni warri keessummoonni sun harka isaanii gad baasanii Looxin gara isaanitti ol galchanii balbalicha cufan. Jarreen ala turan sana immoo isaan xinnaadhaa haga isa guddaatti dha'ichaan jaamaa isaan hin godhan. Jarris balbalicha barbaadan ofin dadhabsiisan. Loox Sodomii ba'uu isaa. Kana booddee namoonni warri keessummoonni sun Looxiin adanaa namaa kan biraa qabdaa. Ati soddoota kee, ilmaan kee, intaloota kee mandara kana keessaa kan ka'e kan taa'an hunda iddoo kanaa baasi. Nuyi iddoo kanaa balleessuuf jennaa. Iyyanni warra iddoo kanaa jiraatan irratti gara Waaqayyootti dhiyaatee guddaa waan ta'eef Waaqayyo mandara kanaa akka balleessinuuf nu ergeera jedhan. Yommus Loox dhaqee soddoota isaa warra intaloota isaa fuudhuuf jedhanitti dubbatee ka'aa Waaqayyoo mandara kana balleessuuf jedha iddoo kanaa ba'a jedheen. Soddoota isaatti garuu waan inni taphaaf isaanitti dubbate itti fakkaate. Yommuu boruun baqaqes ergamoonni sun Looxiin ka'ii mandara cubbuu isheetiif darbamtu keessatti akka hin balleeffamneef haadha manaa kee, intaloota kee warra adanaa jiran lamaanis fudhadhuu ba'i jedhaniin lubbuutti qaban. Inni garuu qaqqabachaa ture. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyoo isa baraareef namoonni sun isa haadha manaa isaa, intaloota isaa lamaanis
harka qabanii baasanii mandaratti duuban hin ga'an. Erga gadi isaan baasanii inni tokko lafa lubbuu kee oolfaatutti baqadhu. Of booddee hin mul'atin. Naannoo kana keessa iddoo tokko illee hin dhaabbatin. Ati akka hin balleeffamnetti gara roga tullootatti ol baqadhu jedhan. Lot immoo achi miti yaa gooftaa koo kunoo garbicha kee fuula kee duratti ayyaana argateera. Lubbuu koo oolchuudhaanis gaarummaa guddaa ana agarsiifteerta. Garuu ani gara roga tullootatti baqadhee jala ba'uu waanan hin dandeenyeef wanti balleessu kun karaatti na qaqqaba. Anis nan du'a. Kunoo mandaricha fuullee jirtu kun itti baqachuudhaaf dhiyoodha. Xinnoodhas. Isheen xinnoodha mitiiree. Achitti baqadhee lubbuun koo akka ooluu anaaf godhi jedhe. Ergamichis kunoo ani isa kanaafis farra sitti nan tola. Mandara ati waa'ee ishee dubbattu kanas gara hin galchu. Hamma ati achi geessutti ani waanan ergameef sana gochuu hin danda'u. Ariifadhuu achi baqadhuu jalaa ba'i jedheen. Mandarattiin immoo xinnoo waan ta'eef maqaan ishee Zo'raa jedhama. Balleeffamuu mandaroota Sodomii fi Gomoraa. Akkuma aduun lafa irratti baatiin Lot mandara Zo'or in ga'e. Yommus Waaqayyo bantii Waaqa keessaa dhagaa boba'aa ibiddees mandaroota Sodomii fi Gomoraa irratti gad in roobse. Inni mandaroota sana guutummaa lafa naannoo sanaa warra mandaroota sana keessa jiraatan hundumaa wanta lafa sana irratti biqilus in barbadeesse. Haati manaa Lot garuu dugda isaa duubaa gara booddee ishee mul'attee utubaa soogiddaa taate. Abrahaam ganama bariidhaan ba'ee lafa itti fuula Waaqayyoo dura dhaabbatee ture sana in dhaqe. Inni gara mandaroota Sodomii fi Gomoraa gara guutummaa lafa naannoo sana ilaalee kunoo aarri akka aara iddoo ibiddaa irraa ka'utti lafa otoo ol aaruu in arge. Waaqayyo mandaroota lafa naannoo sanaa in balleesse. Waaqayyo yeroo mandaroota Loxii keessa jiraachaa ture barbadeessetti Abrahaamin yaadatee Loxiin garagaluun sana keessaa in baase. Ka'a Mo'abootaa fi Amoonotaa isa jalqabaa. Lot amma Zo'ar keessa jiraachuu waan sodaateef intaloota isaa lamaan fuudhee Zo'ar keessaa gara tullootatti ol ba'e. Achitti intaloota isaa wajjin holqa keessa in taa'e. Gaaf tokkos intalli isaa isheen hangafni isheen quxisuudhaan abbaan keenya dulloomaadha. Akkuma guutummaa biyya lafaatti ta'utti namni nu bira ga'u immoo tokko illee biyya kana hin jiru. Kanaaf amma kaanee abbaan keenya daadhii wayinii akka dhugu goonee sanyiin abbaa keenyaa irraa godhannu lafa irratti akka hafu gochuudhaaf isa wajjin cifna jette. Gaafuma sana galgala abbaa isaanii daadhii wayinii obaasanii intalli isheen hangafni ol galtee abbaa ishee wajjin in ciifte. Inni immoo yeroo isheen dhaqxee ciiftuuf yeroo isheen kaates hin beekne. Guyyaa lammaffaatti immoo intalli isheen hangafni ishee quxisuudhaan kunoo ani eda abbaa koo wajjin nan ciise. Har'a galgalas immoo daadhii wayinii isa hin obaafnaa. Sanyiin abbaa keenya irraa godhannu lafa irratti akka hafu gochuudhaaf atis ol galii isa wajjin ciisi jette. Isaan galgala sana abbaa isaanii daadhii wayinii in obaasan. Intalli isheen quxisuun iddoo kaatee dhaqxee isa wajjin in ciiste. Inni garuu yeroo isheen dhaqxee ciiste yeroo isheen kaatee hin beekne. Akkasitti intaloonni Loxii lachuu abbaa isaaniitiif in ulfaa'an. Isheen hangafni ilma deessee maqaa isaa Mo'aab jette.
moggaafte. Inni abbaa Mo'aabotaa amma kana inta isheen quxisuunis ilma deesse maqaa isaa Ben-Imii jettee moggaafte. Inni immoo abbaa Amoonotaa amma kana inta. Seera uumamaa boqonnaa 20 Abiimelek seera akka hin fudhanneef dhowwamuu isaa. Kana booddee Abrahaam lafa ture sanaa dukkana isaa buqqifatee biyya gara mirga ga'e. Qaadeshii fi Shur gidduu taa'ee mandara Geraar keessaa gala ta'ee in jiraate. Achitti Abrahaam waa'ee Saaraa haadha manaa isaa gaafatamee isheen obboleettii kooti jedhee. Kana irratti Abiimelek mootiin Geraar itti ergee Saaraa fichisiise. Waaqayyo garuu halkan abjuu keessa Abiimelek bira dhufee, kunoo ati sababii dubartii abbaa manaa qabdu sana fuuteef du'uuf jirta jedheen. Abiimelek kanaan dura isheetti hin dhiyaanne ture. Kanaaf gooftaa koo namoonni balleessaa hin qabne immoo hin ajjeeffataa ree? Namichatu ofii isaatii isheen obboleettii kootii naan jedhe miti ree? Isheenis inni obboleessa kooti jettee, anis gara kootti hamaa otoo hin yaadin harka koos otoo hin xureessin kana godheera jedhe. Waaqayyo immoo abjuu sana keessaa Abiimelekiin, ati gara keetti hamaa otoo hin yaadin kana akka goote ani iyyuu beeka. Kanaaf ati akka ana hin yakkineef ani si dhoowweera. Ati akka ishee bira geessuufis ani karaa siif hin laanne. Amma haadha manaa namichaa galchii fi innoo raajidha. Inni siif in kadhata, atis in jiraatta. Namichaaf yoo galchuu dhabaatte garuu ati akka duutu, namoonni kee hundinuus akka du'an beeki jedheen. Abiimelek kana irratti ganama oboroodhaan ka'ee hojjettoota isaa hunduma walitti waamee dubbii kana hundumaa isaan duratti dubbate. Namoonnis baay'isanii sodaatan. Abiimelek ergasii Abrahaamin waamee, ati maaliif akkas nu goote? Ati maal si yakkine? Ati ana irratti mootummaa koo irrattis cubbuu guddaa akkasii fidde. Ati wanta hojjetamuu hin taane ana irratti hojjette jedheen. Abiimelek ammas Abrahaamin, ati maal argitee kana goote jedheen. Abrahaamis deebisee, tarii iddoo kana Waaqayyoon sodaachuun hin jiru yoo ta'e haadha manaa koof jedhanii ana hin ajjeesu ta'a jedheen yaade. Karaa tokko immoo isheen dhuguma obboleettii kooti. Haadha koo ishee hin deenye malee intala abbaa kootiti. Booddee immoo haadha manaa koo taate. Waaqayyos mana abbaa kootitti yommuu na adeemsise, isheen iddoo dhaqnu hundumatti iddoo obboleessa kootii jechuudhaan waan gaarii anaaf akka gootuu itti himadheen ture jedhe. Abiimelek ergasii hojjettoota dhiiraa fi dubartii bushaayee saawwanis warra kan isaatti keessaa fuudhee Abrahaamiif kenneef. Saaraan haati manaa isaas isaaf in galche. Achumaanis Abiimelek, kunoo biyyi koo si dura jira, lafumaa sitti tolee taa'e jedheen. Saaraadhaanis, kunoo inni warra si bira jiran si irraa boqochiisuudhaaf dhugaa qabaachuu kees hunduma duratti mul'isuudhaaf ilaa obboleessa keetiif meetii 1,000 kenneera jedheen. Abrahaam immoo Waaqayyoon inni kadhateef. Waaqayyos Abiimelekiin haadha manaa isaa, hojjettoota isaa warra dubartii fayyisee ijoollee godhachuus isaan in dandeessise. Waaqayyo waa'ee Saaraa haadha manaa Abrahaam irratti dubartoonni mana Abiimelek keessaa hundinuu dhala akka dhaban godhee ture. Ameen. Jalqabee kan na xumursiisee galanni Waaqayyoof haa ta'uuf. Viidiyoo itti aanuun haga walitti deebinutti nagaan tura.